godina Arsii Bahaa magaalaa Asallaat faawundeeshinii dubartoota Rufeeydaatiif gorsa bareedaa Sheek Jamaal Aliyyiitiin nashiidaattiin uumaman malee baratanii Ustaaz Abdurrahmaanis isaan lachuutu nashiidaan ijaanii yaani dura nashiidumaa beekuu dhabuu xiyyaaf dhiifoonaa godhan isiniin jira. Tiyaan Suudaan an arraan tana guyyaa arraan tanaa kana alhamdulillah rabbil alamin jara kana nama dila kana waliin qabuu danda'uu isaanii akkumatti isaan nama kana waliin qabaniin irraa koopii godhuu dhufe malee ergaan isinii qabadhee dhufellee hin qabu. haa ta'u immoo rabbi jazaa isaanii haa kafalu. Da'waa keessa yeroo hedduu turre takka adeemsa isaan da'waa keessa dhufaniin karaa qaxxaamuraa karaa yeroo gabaabduutti bakkatti deemaniin nama gahu karaa saniin da'waa godhuu isaaniitiif galata rabbiin isaanii haa galchu jechaa yeroo hedduu da'waa adda addaa irratti ni hirmaannaa takka tan namni nama nagarre ulaa cufataniituma gatta'anii TV irratti hoggaa waa waraaban daawwitumaaf isi qofa malee namni biraan jiru namni si dura taa'u hin jiru namni sodaattus hin jiru namni akkuma maraataatti teessee haasoyta. Taan ummata bal'aa irratti nama adda addaa kan keessa jiru irratti da'waa yeroo hedduu godhaa turre arrammoo naaf inshaallah guyyaa duraati arraan bismillah jee eegaluu deemaa dhiifama naa godhaan isin jaa nama hagana ga'u irratti takka da'waa bifa akka arraan tanaatiin godhellee beeku nilleen godhellee jee yaanne ammoo hedduun sammuu keessaa yaada qaba ture. Haa ta'u rabbiin addunyaa tanarratti yeroo nama uumu dhiiraa fi dubartii godhee uume nama kana bifuma isaa hoggaa laalaan wal fakkaata malee uuma adda addaa uumee jechuun ni danda'ama. Nama xiinxalee nama qaceellotti qoratee jala deemee laalee humna adda addaa jechuudha. Humna waliin fakkaanne yoo qaceelloo xiinxalanii ilaalan waan adda addaati. Hawaasa kana addunyaa tana rabbiin akkasii waliif fidee ijaare namuma tokko dhiira tokkoo fi dubartii takkarraa namni dilli kunis argamee isaan kanaan waliif fidee addunyaa tana ijaare. Gaheen dhiirti qabduu fi gaheen dubartiin qabdu adda adda bakka waan dhiirti irra dandeessuu jira waan dubartiin irra dandeessuu jira. Afaan Oromootti kijaan leenci silaa hanga humna isaa beekee gaaraan galu jaan ganda seenee silaa nama fixaa. Isin humna isin qabdan paawara isin qabdan dandeettii isin qabdan osoo beeytanii baguman beekini yeroo garii nama jechisiisa. Addunyaan tun akkaataan itti ijaaramte mujtamaa kana akkaataan inni itti ijaarame walakkaan dubartiidha walakkaa kaanillee dubartuma tanaatu isaanumarraa argame walakkaan kun ammas harka dubartii tanaa keessa jira. Harka dubartii keessa jira qaballaasii keessa jechuudha. akkamiyyoo jenne waraa kulli rajulin aziimin imra'atun aziimaa jaan nama addunyaa tanarratti as ba'ee hooggansaan haa ta'u gootummaan haa ta'u beekumsaan haa ta'u waan takkaan beekame hunda nama jabaa tokko kan namni quba qabne duuba jira jaan eenyu sun harmee nama san deeyse jechuudha. Akkana jechuun dubartiin oguu takkallee nama afurirraan baatu takka intala namaatii yookaan haadha namaatii haadha ooliyaa haadha ambiyaa haadha gootaa haadha hayyuu haadha aalimaa akkana jechuun nama kana hunda nama silaa goota jaan ka silaa jeena jaan ka silaa jaba jaan addunyaa tanarra lakkaa'ame hunda haadhaa duuba jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma seenaa islaamaa wajji deebitanii lakkooytan imaamu Shaafi'ii Sheekul Islaam Ibnu Taymiyaa warra seenaan isaanii ka aduu guyyaa kana mul'attu yookaan akka ji'aatti mul'attu nama irra guddaan isaanii ilma abbaallee hin qabne haadha malee haatiitti cinqattee itti rakkattee guddiftee sadarkaa saniin geesse. Asirratti wanniin himuu deemu haadhummaadhaan takkaahuu haadha manaa ta'uun takkaahuu intala ta'uudhaan yoo obboleetii ta'uudhaan namni kun guutuun dhiirti hangi haftee harka isaanii jirti jechuudha. Fakkeenyaaf nama jaba ja'an hunda jabeenya isaa san hoggaa inni mana galee yoo haati manaa akkuma inni wayitti waraabee fidetti harkaa ganna ixu taate
achumatti hafa malee achi gallamada gaddeebuu hin danda'u uummata dura gaddeebuu hin danda'u akkasuma gaafuma duraatu akkaataa inni jabaa ta'uu danda'u ka isa godhe haadha saasani harmee isa deessisanii jechuudha. Kanaaf addunyaan tun guutuun isin harka jirtii jechuun ni danda'ama. Maaliif jettan gama maatummaatiin mujtama'iin kun hundeen isaa bu'uurri isaa maatiidha. Maatii keessatti hundeen ammoo haadha manaati. Haati manaa mootii jechuudha. Qaba pirezidaantii jennamu xaqalaa ministeerii jennamu. Inumaa namni garii ifaan oguu afaan dhoo isaatiin hoggaa haasa'u aboo waziiru daakhiliyyaa jecha wala waziiru itti gaafatamaa maal ministeera keessaa jechuudha biyya keessaa bakka sila akka jechuu. Kanaaf gaheen dubartiin qabdu wahuma hunda jijjiirama hunda keessatti anama amantaa qofan dubbadhu diinagdeedhaan guddachuu haa ta'u beekumsaan guddachuu haa ta'u siyaasa keessatti haa ta'u da'awaa keessattis haa ta'u wahuma cufa keessattuu wanni dubartiin keessa hin jirre takka bakka takka illee gahuu hin dandeessu. Fakkeenyaaf da'awaan teenya bakki itti dadhabde bakki itti socho'uu dadhabde nama hundarratti bakka takka da'awaan godhamti dubartiin akka isiirraa barbaachisutti da'awaa fudhattee waan isiirraa barbaachisu hin goone. Nabiin ammoo alayhi salaatu wasalaam gaafa jiru san dhiiraa fi dubartiifis waliin da'awaa godheeti dubartii kophatti dhufee da'awaa godhaaf waan isaan laallatu jechuudha. Wanni isaan laallatu wanni addaa hedduu waan jirtuuf jechuudha. Gama biraatiin ammas da'awaan bakka isiin dhaqqabuu hin dandeenye hunda ka dhaqqabsiisuu danda'u dubartii. Yeroo ammaa irra jirru kana inumaa rabbiin miidiyaadhaan xiqqoo nu sattare malee cittoo nama buusee rabbiin waan hooqataniin qeensa nama dhoorku jaanii miidiyaan mana keessatti namni banatee haati manaatis ijoolleenis cufti ilaaltii akkasitti arguu danda'an malee silaa da'awaan hedduu dubartii bira gahuu hin dandeessu jechuudha. Bakka da'awaan gahuu hin dandeenye hundaan gahuu danda'an nama ammas nama fudhachiisutti sammuu namaa tana bakka lamatti mirgaa fi bitaa addaan qabdi jaa mukhii jaaniin afaan arabaatti wanni gamni mirgaa dalaguu fi wanni gamni bitaa dalagu waan adda addaati jaan waan adda addaa gunja'u amma waan gama mirgaa dalaysiisutti dhiiraatu reefu jecha tokko kaniin jee jira waan dhiirti irratti jabduu jira waan dubartiin irratti jabduu jira jeetiin dubbadde sammuu gama mirgaa kana dhiiraa irra dalaysiisuu danda'a gama bitaa immoo dubartii irra dalaysiisuu danda'a jaan wanni gamni bitaa dalaguu fi wanni gamni mirgaa dalagu adda adda mirgi waan humnaa waan fagoodhaa waan akkanaa dalaga namni tokko amma fakkeenyaaf garaagarummaan dhiiraa fi dubartiitu dhiirti yoo aarti dafteen araaramtu yoo gammaddes daftee gaddaa fi gaddarraa gammachuu jijjiiramu gammachuurraa gadda jijjiiramu hoflarraa boocha jijjiiramu boocharraa hofla jijjiiramu waan yeroo gabaabdu jijjiiramaa kana sammuu gara bitaa kana dalaysiisan gara bitaa kana immoo dubartii irra dalaysiisuu danda'a jaan kanarratti nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam Faaximaa guyyaa tokko waatti haasaweeti booche Faaximaan imimmaan buuftee hoggaa imimmaan buusuu si arke ammas akka namni hin dhageenyetti suuta itti cijee jechuma tokko itti himee kofalchiise ammas ammuma boochee ammuma kofalte taraa duraa hoggaa kofaltu san nabiin alayhi salaatu wassalaam akka duniyaa irraa deemutti himee abbaa kiyya dhabee itti booche deebi'ee ammas waan isii gammachiisu ati goftittii warra jannataati sayyida warra jannataati jee waan isii gammachiisaatti haasoinaan hogguusuma kofalte ammas dhiirti amma kofalte amma ba'uu hin dandeessu boochee guyyaa irraa kana yoo borufaa faayiftaan faa kofalte malee eega ammaan tana boochee akka laafutti kofluu hin dandeessu. Asitti bakka tanatti dubartiin jijjiiramuu dandeessi hatta amma jaalalaa fi jibbansa yoo fudhattan dhiirti nama yoo jibbe dafee jaalachuu hin danda'u yoo jaalate dafee jibbuu hin danda'u waan takkarraa takka jijjiiramuun itti fagaata dubartiin ammuma jaalattee yeroo waa xiqqootti ammuma jibbuu dandeessi ammuma jibbitee waan isii jaalachiisaa guu agarte ammuma jaalachuu dandeessi. Kanaaf hawaasa kana keessatti hawaasni maatiidha bu'uurri isaa waan akka jaan hedduu afaan oromootti wooma ol kennan gakkennanii jaan manatti waan ol kennite deebi'ee gakkennama akkasii miti waan mana keessa jiruutu gabba hawaasa kanatti jallaan qaceelaan gootini arjaan
hayyuun wanni hundi mana keessaa gabbaati jechuudha. Mana keessa namni jabaan jiraannaan karaa gabaabatti karaa laafatti hawaasni kun jijjiiramuu danda'a jechuudha. Akkuma bu'urri hawaasa kanaa maatiidha jennetti maatii keessatti immoo bu'urri haadha manaati. Waziirri Daakhiliyyaa jechuudha. Ministeera biyya keessaa jechuudha. Ministeera biyya keessaa haalaa osoo hin ta'in. Kanaaf bakki irraa wanni amma natti haariyaa wanni reefu jeef bakkiin irraa eegaluu fi bakkiin itti baasu illee hedduu waan na dhibeef akka jaan da'waa keessatti shartiin da'waadha. Daa'iin nama da'waatti godhu san sadarkaasaa bakka inni irra jiru beekuu qaba beekumsaan. Waan yeroo takkatti waa hundas waan namaan himan ta'eef namni kun wanni inni irratti haajamu wanni inni isa haajamsiisu maali jechuu beekuu qaba. Kanaafin silaa walaloo beekee walaloon isin ijaareef wanni hin jiru sani. Kanaafuu akkaataan isin ammaan tanatti jirtan kun akkaataa karaa gabaabatti hawaasni yookaan biyyi teenyatuun jijjiiramuu dandeessu jechuudha. Amantaa keessaa amma tanuti harkaa qabnu da'wa jennee haa fudhannu. Da'waa keessatti gaheen dubartiin qabdu gahee eenyuuti oli. Gaafa amantaan tun dura gama nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam wahiin itti buutu waggaa wahiin itti dhuftu nabiin keenya ni rifatee waan haaree inni takkaan arginiitu itti dhufe mala wallaale namni mala san keessatti isa tasgabbeessee akka waan kana itti amanee fudhatu godhe Khadiijaadha. Khadiijaan amala isaa laaltee ati nama gaariidha, rahima maxxanfattaa, miskiina gargaartaa, waan gaarii hojjettaa, rabbiin si xiqqeessu dura tana jala murii jetteen. Wanni si dhufe kun waan ati itti milkooytu waan si gaariiti malee waan si hamaa miti. Inni akkasee akka waan jinniin faan wanni inni hin beekne itti dhuftee inuma rakkoon narra gahe jechuu sodaate. Dura gamanaan tasgabbaa'u jettee waan irraa hafe hanga beekumsa si hoggaa tasgabbeessite booda fuutee nama fira siidhaa bira kitaaba beeku isa bira geessitee abbaan mana kiyyaa kun waan akkanaa itti dhufe wanni kun akkamii maali si kitaaba beekaa jettee gaafattee akkasitti wanni kun wahiidha ati nabiyyi rabbii ta'uu deemta inuma gammachuudhaan galee jechuudha. Osoo guyyaa san hoggaanni kana je hoggaanni waan akkanaatti haase burzuza osoo jetteeni achumatti wanni sun makiinaan achuma goommaan hafuurri irraa ba'ee watakka wanni socho'aan jirtu jechuudha. Kanaaf dubartiin da'waa islaamummaa tana keessa gaafa dura da'waan dhuftu namni da'waa tana amantaa tana qubsiise dubartiidha jechuudha. Amma nuti yeroo hedduu namni nasri kadhata nasri barbaada nasriin sun yoo dhufe bakka qubsiisuun qabu bakki irra qubatu wanni takka yoo keessummaan takka waan nama dhufte mana nama dhuftiimi bakka qubsiiftutti qabaachuu qabdaami. Kanaaf akkaataan jarri keenya ka du'aataa kunii fi isin walumaanuu hojjettan kun nasrii dhufaa deemtu ta amantaa islaamaa san bakka isiin qubattuuf haala mijjeessuu jechuudha. Irra hedduu namni bakka arraan tana isin qaawa isin cufuudhaaf lafaa kaatan kanaan kufe bakka takkatti illee ka'uu hin danda'u. Fakkeenyaaf namni tokko yoo fuudhe intalti takka yoo heerumti ilmoo jidduu argama. Ilmoon jidduu argamtu san haati manaatun mana barnootaa kaduraati ilmoo saniif. Madrasatul ulaa madrasaa irraa sadarkaa duraa mana barnootaa irraa sadarkaa duraa jechuudha. Waan achitti baratee fuudhee hawaasa kanatti hin gabbaha. Yoo guyyuma gaafa jarri kun walitti dhufan ilmoon isaan jidduu argamtu sun haati mana keessatti qaceeltu ta amala gaarii qabdu ta jecha gaarii dubbattu ta hojii gaarii hojjettu ta aalii fi ollaa wajjin akka bifa gaarii jiraattu taate ilmoon tun maal ta'a guddachaa deemti. Addunyaarraa gaafa dura gama addunyaa kana dhufte wanni agarte daa'imni kun wanni agarte wanni isin dura agartu waan haadharraa mul'atu kana agarti waan harmeerraa mul'atu kana agarti kanumaan hawaasa gabbaati jechuudha. Waan ol kennan gakkennan wanni hin jiruuf asirra dhaabbatanii ulamaan akka jedhan namni dubartii takka qopheesse dubartii takka leenjise dubartii takka waa barsiise akka nama hawaasa guutuu barsiiseetii jechuudha. Ilmaan as jidduu argaman sun ilmaan nagayaa tahan isaan kana biyyallee gama biyya jijjiiruutti illee deeme jechuudha. Yoo kanan ta'inoo yoo guyyuma dura walitti dhufan irra hedduun amma beeytanii waan takka shari'aa keessa illee jirtu dubartiin
osoo na heerumin dura amala gaarii qabdi fakkaatti osoo na heerumin dura nama gaarii fakkaatti abbaan manaatis akkasuma gaa namni irra guddaan osoo waliin dhufee waliin argin nama gaarii fakkaata gaafa waliin dhufan guyyaa waliin dhufan amalli hoggaa inni gamana deemaa isin gamana deemti inni taa'ijuun isin ol kaati oguu wani garagara tahuu arkan gaaf tokko bar jari nama lama waliin dhufee ol fuudhee oguu amala walii wallaalan akki jetteen way silaa addaan si heerum wallahi silaa shayxaana ibliis heerumeeyyi jetteen jennaan inninis bagana heerumtee obboleeytiin fuudhu obboleeyyan waliin fuudhanii annama tana baganatti heerumtee jeeni inninis ammoo akkana jiru wanni inni fedhe ati shayxaana obboleeytii shayxaanaati shayxaanatti heerumuu hin dandeessu baga ana ilma namaatti heerumtee jechuudha. maal isi fakkaachuu jira isin awliyaa rabbii yookaan gabrittii rabbii saaliitti fakkaata inninis akkasumatti nama saaliitti fakkaata jarri garagara deemu jechuudha. kunis gamana garagalaa nama guyyaa kun gamana garagalaa isinis gamana garagalti warra fuulli isaanii waliin agarre jechuudha. akkanaan nama mudata shari'aa keessas wanni jiru Sheekh Saalih Al-Useymiin gaafatanii samaaliif dubartii gaafatee gaafa dura osoo hin heerumin dura hedduun ibaadaa jaaladhaa ibaadaa godhaa khayrii adda addaa dalagaa quraanaas qara'uun hin danda'a ammoo eegaan heerume wanni hundina qoqqollofamte najjabaattee maalii jennaan wajji jireenya abbaa mana keetii haalli akkaataan itti hojii jiraatan akkami jeen akuma dhiise tasanii akuma jetteen jennaan achirraa dubbiin baddee jeen bakka sanirraa hadiisumaa jaabee kana hadiisa keessaa jira kanaaf dubartiin barnoota diinii barattee yookaan wahuma feetarrattu barnootuma barattee gabbahuun barnoota barattee ol ka'uun barnoota barattee bultii jaaruun barnoota barattee gama hojii dabruun jijjiirama guddaa hawaasa kana keessa fiddii jechuudha. kanaaf wanni guddoon bakki amma akkaataan isin ammaan tanatti jirtan jijjiirama guddaa biyya tanaa miti osoo magaalaa amma keessa jirtan kan hin ta'in naannoo kana osoo hin ta'in biyya guutuu jijjiiruu dandeessan keessaa'uu hireen dubartiidha takka Jimma dhayxii taan ammoo Harargee taan Finfinnee taan biyya biraallee akkasuma mire heddumminaan namni carraa faca'uudhaa carraa biyya adda addaa dabruudhaa carraa nama biyya fagoo dhaquudhaa namni qabu dubartiidha. akkasimi irra huddumma dhiirti namni asit dhalatee asit guddate asuma jiraata dubartiin ammoo biyya biraa heerumti chee heerumti jijjiirama guddaa hawaasa kana keessa fiduu dandeessi jechuudha. ammas anamma karaa gaarii irratti dubbachuu jira karaa sharrii irrattis akkasumatti waan jaan amma addunyaan dubartii takkaa fi waan akkana jaansan biyya tana hedduun jirtu biyya biraa jirti waan nama macheessaa jechuudha. qaruuraa takkaa fi dubartii takkaatu ummata Muhammad kana irra miidhuu danda'a madaafa tokkorraa jaan madaafni tokko ganda tokko dabran ganda san guutuu gubuu danda'a. madaafaan dhawurra ummata islaamaa kana madaafaan dhawurra dubartii takkatti leenjisanii itti gabbaasu karaa jallinaatti santu irra nuu dhiyaata adawwiin islaamaallee beekanii humna isin qabdan wannin jecha reefu leenci humna isaa osoo beekee gaaran galuu silaa ganda dhufee gandaa nama yaafate silaa qabbana keessan galuree mana bareedaa kana keessaa nama yaafate as keessa gala silaa dhufeeti humna isaa osoo beekee wannin jedhuuf dubartiin khayriifis sharriifis hedduu maftaa ta'uu dandeessi maftaa khayrii rabbi isin haa godhu fuuldura keessan karaa isin deemtan rabbi haa bareechuu hiree teessanillee rabbi haa tolchuu irra guddaa rabbiin akka abbaan niyyatetti namaa taha niyyaa ani bultii jaareen abbaa mana kiyyaa qaceelchee ilmaan kiyya qaceelfadhee ollaa kiyya qaceelchee biyya teenya qaceelcha yaada akkasii yoo qabaatemma namni akkasuma rabbiin sii taha ammoo dandeettii sirra qabdan reefu jecha reefu san namni kun addunyaan tun guutuun harka keessan keessa jirtii waan juusan hin dagatina ani anamma akka dhuunfaatti obboleeyyan hedduun qaba obboleeyyan dhiiraa obboleeyyan shamarraniitis hedduun qaba namni irra dhaga'u obboleeyyan dhiiraarraa obboleetitiyyaan irra dhagaya isin irra kabajaasi waan isin naan jetteen irra fudhadha yoo nan aare waan inan itti aareen dhaabbannetti obboleetitiyyan itti ergan obboleetiin tiyya dhaabbadhu ennaan achumatti hin dhaabbadha wannin kana isin himeef hammeenya kiyyaa fi gaarummina kiyya osoo hin ta'in humna isin qabdan isin hubachiisu fakkeenyaaf abbaa keessan waan obboleessi keessan hin dandeenye waan ollaan hin dandeenye waan namni biraa fudhachiisuu hin dandeenye baabaa kiyyattanii bira gatteessanii waatti dubbatan shakkii takka malee
دايركتومان أكسمت سن رافوراتا خرا كأجلو رتيس خرا جلنا رتيس أمس الدنيا تنرتي نمني واجلس نمني جلنا دلو أينون جلنا دلو دوبرتي يو دوبرتين جراتشو باتله فوتوسيتين بدي دلقم فوتوسيتين نما جلسان أكوما جلنا رتي هم نك أبان سنتي دوبرتين نما كأجلشو رت خرا غاري نما ديبي سورت وان غاري أرجمسي سورتي سكسمت هم نك أبان يجو خناف ربين مفتاحيري سناقودو humniti isin qabdan hedduu guddoodha ammas waniin isin injuu akkimma isin itti teeysan yeroo teeysan akkitti isin gubdan takkaa nama baratee sheenee gartanii nama baratee sheenee dhageeysanii wahuma fedheewu namni baratee wahuma barnoota ja'amu tokko baratee nama sheenee takkaa dhageeysanii ammas waan ajaa'iba isinitti ta'u nama hojjetee laffa'ee laffaatitti sheenee yoo gartanii irra hedduu sheenaan karra dhuftu hojjechuu dhabu barachuu dhabu laffa'uu dhabu irra jirti malee maafiin akka laffee maafii waan kana baradhe jee nama sheenee takkaa gartanii hin jiru kanaaf barachuufis hojjechuufis waa hundaaf carraa bareedaa qabdanii rabbiin carraa keessan haa bareechuu hireeti isan rabbi haa bareechuu insha Allah irra guddaa an wanni ammaan tana teessuma tana keessatti hiyyadhee jiru waan asid dalagame kana akkami koopii goonee bakka biraa geessinee peesti goona achitti akkamitti fakkeenyaaf jimma akkami geessinaa harargee akkami geessinaa finfinnee akkami geessinaa kana yeroo hedduu namni sheekaa hayyuun gootni bakki irrinni guddaan itti dhaqqabuun mana keessaa